namni deebisaa kan isin hin deebisne gadheedhaaf namni deebisaa hin deebisu isin irra hunda keessanii miti warra afaaniin bocalu kana warra viidiyoo ganamaa galgalmoo lalalala joo kan keessaa dhiira akka dubartii lalalala jechuu kana bakka nam bakka saniif yaan kan isin hin deebisne bitan akka gadhee waan ta'aniif gadhee raadu namni moo dubbatu jee callisa isin jala garuu keessa kuttan jechuu amma. Namni akkamitti akkamitti namni mana banatee waa'ee siree namaa haasa'u obboleessoo. Aboo bara akkamii keessa jirre bismillah ar-rahmaan ar-rahiim wallahi laazim. ሰው እንዴት ከሰው አልጋ ያወራል? እንዴት በጣም እኮ የሚገርመው ምን ሲኒማ ወሊ ቀውምኔ ኦሮሞ ጀደምናሚ ማታ ጎዋ ወላ ማዲ ሳንጋምነ እንደ ለማቹ ይብሰቱ እንደው መጫን ታይላ Makanya Oromoon bir waamanii miti gawwaan hin dhalatus hin guddatin gawwaa bikka argitanitti qalamata keessa ajjeesaa warri jeef warri durbar waamanii miti gawwaan bikka manguddoon teessu qabanii deemuun ta'u gawwaa bikka ulfinaa qabdee deemuun taatu gawwaan gandaan deemuus hin taatu gawwaan waan matakkaawwan taatu waan matakkaawwan gawwaan waan maqaanii sin beeku waan ta'eef waan takkaaf hin taatu kanaafi abboonni keenya dur gawwaan hin dhalatin dhalatus hin guddatus qalamoota keessa ajjeesa kajaaniif waamalee miti bara wallahi singalee mata mata qulfi gawwaan isin caalan jira gawwaan jireenya namaa keessa seentanii haasuytan isin caalan jiru bara gawwaan siree namarraa haasa'u kan isin caalan jira gawwaan Promax gawwaa abaluu mataa asiin addate yennaan anis asiin addadha jee of muree dhiiga ofirra balleesse jaan tokko Isa kana mata miskanya so gawwaan isin caale waan hin jirreef waan hedduu dubbachuun barbaadu sila sau maawrat ደግሞ አይመቸኝም xiqqishooma isinitti himnanneeti nuti beekaa callisna dubbachuu isin beena akkasi dubbatanis hin beena jechuu garuu ofiifuu hawudduutti haguuggattu hin qabne matatti haguuggattii jaa Oromoon okay haisii osoo gubatu kanamaa maammastii jaa sa ande durbumaa qabdin dilii ta'e moo ibsaan durbummaan beeku wallaa ummata maraattan ibsaan durbummaan beeku daa'ima se'aniisa kamiqqanya dhiirarraa yoo haasa'e bareedaa bara amma warri ibsa irratti viidiyoo waraabdan kun of laaltanii jirtanii kan dhiirarraa yoo haaseenatti tola bara dhiira takka ta'inaan kabalee faa dha'uu faatu kan namarraa haasawa ta'inaan yoon kabalee yoo kaballaa xiyyarraa nafne faatutu irratti viidiyoo waraaba barsanii barka nama aarsu. Dora jiraatte. Wanti dhiirarraa yoo haasee namatti tolaa bar gaa'is. Dhiirri surree isaa akka shiitatti ol qabatee namarraa haasa'u ta'inaan yoon dhiyoo kuffisu iseerra waraaban faa wallaahi sorry guys wallaahi laazim isaan faatutu miira keessa nagalchee dhufee dubbadha malee dhiirarraa yoo haasee dhiirri bika dhiiraa ol dobbaleessoo dhiirarraa yoo haasee dammoo dubartiin dubbadhu beekanii. Dhiirri waraansillee isaatu barbaadee dhabe tokko yoo kan wanda matto si awraa I'm sorry በጣም ያሳዝናል።
dhiirama tokko dhiirama amma isaan dhoyte dhukkubsatee gulukoos irra fannisan faattu nama arrabsachuu maali nan dubartiin mamma isaan na dhee jecha mana yaalaa ciisee gulukoosa guddaa kanarra kaayanii maangoo qabatanii gaafachuu gisee deeman maal ta'e innaa mamma isaan na dhahan jecha abbaan maangoo bitees qabateetuma deemee jaanina akkasiisanii jechuun haala waadaan eessatti awwaaluu qaban bar namni gabbaasee awwaala bar tokko kanaatu ibsa rabbii iddoo waraabee jechuudha. Gawwaa baajee waraqaa waraabu akkanaati. Rifeensa filadha innaan filanna keessa cabeette gaadatti. زهدنا كان عن تقللو بمولا عندان سوالا ينم كبرة يتلا سلك تعني ودو أين الذي بنا وعلى آله وسلم كتزاتك على معلوماتك اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم كتزاتك على معلوماتك يا سيد Rakkenni maammi kunis halkan gisee fedhe sheekataa gisee fedhe paastara ta'a. Seenu laayifii gastii namni seenu nama billaacha qofaa fi onni adii qabu faamilii qofaatu seenee jechuudha. Sa'a 8 irraa hanga sa'aatii takkatti sagantaa faamiliidhaaf qopheessine yoo weeloo qabda weeloo hin qopheessitanii warri faamiliin ta'in jechuun warrummaan akkamatti na deeggartan na jaalattanii jirtanii milkaa'inaanii faamilii keenya kan ta'in ijoollee Oromoo kan kutaa 11 kan akka na jaalattan na dinqisiifattan dirqamaa miti faamilii ta'uun warroonni akkasii immoo maal gootan walleefaa qopheessitanii akkasuma immoo weeloo qopheessitanii guyyaa sana immoo shahaadatul wanti qabattan jechuun billaacha qabattanii yoo barbaadan akkasiin isin jaa amma foolollee wal guddisanii bakka bexaam itti das jaansni galee faamilii tiyya hedduu piraawuditti ta'a hedduun itti gammadaa hedduun jaaladha akkasii. Ana amalli isaanii kanatti tolu bikka hunda asii na faarsanii achi deemaa na arrabsuun sunis hin jirtu. Bakka jaalala qof nin jaaladhaan bikka hundattuu waan jaalatan asitti sin jaalatan achitti sin jaalatan dhumattee tokko jira kokoomanti jalatti maakiyyee jee bikka biratti dhaqeettus jiru jira jechuudha. Namoota akkasiisan immoo kan akkas garagalan baay'eetu jira. Namoota akkasiisan immoo bexaam itti nama badaadha jechuudha. Namni garagaggalu bexaam yaasxallaal. Namni ammaluma tokko qabatee deemuu qaba. Namni tokko bakka nama gisee sana harkisan fakkaachuun bareedaamti. Yoomi gisee waggaa tokko guute rooziinuu waraabdee jirti waraabbii roozii keessaa hin ba'a waggaa tokko guute gaafa sanarraa eegallee kabaja. Dhugaa anaa isinii kabajashi isinii miti ka guyyaa san keeka hojjetu anaa isinii hojjeta.